ufirratini baroodin jaaheera muri heera muri abooni ijoolleen biyya teenya irraa baqatu osoo ta'in biyya teenya irratti akka hormatti baroodin jaaheera muri heera muri mannaan Oromoo deebiteen jaaheera muri heera muri murtiin Oromoo baateen jaaheera muri heera muri aboo bakkalchi Oromoo baheen jaaheera muri heera muri ufirratti nama lammaffaa ta'uun hafeen jaaheera muri heera muri aboo abbaan biyyaa Oromoo man jaaheera muri. Qabsoo abbootii gadaa akka yuuba aagaa xeenxanamu taasisanii gadaan addaan citeen walitti deebi'uun hardham Oromoon ganna 8-8 baallii walii dabarsee kennaati jira. Sadeen gaamollee hinaafinaani soddaa keessa. Toltuu afurannoo jiillee ani soddaa keessa. Kudha lamaan ilmaan alaanilleen soddaa keessa. Oromoon Booranaa Mareekkoo hundinuu anilleen obboleessa keessan. Aboo nama dhugaan dubbannee nama maallaqa faana dhayu. Aboo sun sirumachuu heera Oromoo irraa fageessan. Obbaa heerri isin bira badu hayyoonni maa jalliftanii tetteessan. Maallaqaan humbitamtuu yaa Oromoo aadaan akka keessan. Tibbana odaa bultumitiin gadaan ituun sirna baallii walii dabarsuu irra jira. Oromoon ituun akkuma Oromoo biroon sirna gadaa mataa isaa qaba. Sirna kanas odaalee Oromoo 5 keessaa odaa bultum jalatti geggeeffata. Odaan bultum Oromiyaa baha handhuura carcar magaalaa Baddeessaa irraa kiiloomeetira 12 irratti argama. Odaan bultum jaarraa 11ffaa irraa eegalee hanga jaarraa 16ffaatti gidduu gala siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa Oromoo hundaaf ta'e tajaajilaa kan ture yoo ta'u teessuma malkaa tarramuuti. Sirni gadaa itoo kun odaa bultum jalatti waggaa 8-8 adeemsifama. Sirni baallii wal harkaa fuudhuu kun guyyaa 8f kan adeemsifamu yoo ta'u bara kana immoo guyyoota 12f adeemsifamaati jira. Sirni baallii dabarsuun bara kana bitootessa 7 bara 2023 jalqabe. Guyyoota kanneen keessatti sirnoonni garaagaraa ni raawwatamu. Guyyaan duraa guyyaa keessummoonni Oromiyaa guutuu irraa dhufan itti simatamuudha. Guyyoota hafan keessatti sirni halangaa wal harkaa fuudhuu ammoo ni geggeeffama. Haaluma kanaan gaariiwwan gosa ituu 8 akkaataa caaseffama sirna gadaa ituutiin hangafa irraa hanga qoxosootti tarree galanii gara siidaa dandeetti qajeelu. Hangafni gosa Oromoo ituu ammoo baabboo isatu dura deema. Deemsa geggeessaa sirnaaf deeman kana keessatti wantoota heeraan murtaa'ee qabatanii deemu. Sirna kanas akkuma hangafummaatti bokkuun baabboon walitti horraam walitti bullaam waliin duudhannaam illuu waliin barbaannaam 8 ayyaana taanam jechuun eegala. Akkasuma bokkoonni abbaa gadaa kan ilmi abbatti hin kudhineem kan jaarsiniititti hin kudhineem maaliif nunayxe jedhanii yeroo gaafatan abbaan gadaatis hormaata bultumaam roobaa nagaaf sinaqe jechuun deebisaaf. Yeroo daadhii dhibaasan saddeenni daadhii dhibaasee loontu daadhii nu obaase jechuun wal jalaa qabu. Erga sirni daadhii raawwatamee booda sirna killa qaluutum itti fufa. Killa qaluuf wantoonni barbaachisan bunam, dheedheem, dhadhaa dabalateem, okoteem, ciicoom, kaasam, dhibaayyuum, siiqqeem, qorii, mijuu fi kanneen kana fakkaatan 8 ni dhiyaatu. Killa warri qalan gosoota ituu dhiira 8 fi dubartii 8 dhiironni killa qalan abbaa killaa jechuun yeroo waamaman dubartoonni ammoo haadha killaa jedhamuun waamamu. Sirna killa qalaa kanas kan eegalchiisu hangafa gosa itoote. Yeroo killa qalan abbootii killaa dhibaayyuu yeroo harkatti qabatan dubartoonni ammoo siiqqee harkatti qabatu. Buna dheedhii killaaf dhiyaatee fi dhadhaas warra killa qaluuf kan heerum hangafa gosaati. Ibidda killi irra bu'ee marqatu itti darba. Killi halkan bilchaatee bariisaa ganama nyaatama. Killa kanas osoo hin nyaanne sirna killa hallachuutu raawwatama. Dhiira addarra yoo hallan dubartoota ammoo morma irra hallu. Erga sirni killaa raawwatamee booda yaa'iin caffee gadaa odaa bultum olmaa ta'a. Olmaa jechuun turtii yeroo murtaa'aa jechuudha. Olmaa taa'uu kana keessatti gadaa 8 darban keessatti rakkoo isaan mudatte heera cimuu qabanis dabalatee waan fooyya'uu qabu irratti guyyoota 3f gadi fageenyaan marii taasisu. Fi qarreedhaan nu gargatti deebite Oromiyaan teessan. Amma kunoo jala deebitanii odaa bultum caayaa abbaa keessan. Mannilleen gamana ijaaramee ni beeytan galma abbaa keessan. Aboo boru tahuu horommiisa
الدين جيسن سيدا باغيسن أبورارن سنلني شكنا فجو باغيسن بابوتي يا غالي ما هيين بابوتي يا غالي ما هيين Odaa bultum kana jalattim daadhii fi buna qalaa malees sirni korma yookaan sangoota qaluu ni geggeeffamam. Sangoonni akkuma killaam adeemsa ittiin qalamu qabu. Korommiin yookaan sangoota kanas gosa Oromoo ituttu qopheessam. Sangoonni kunis saddeettanuum bifaan gurraacham. Wanni gurraacha filatameefis hoodaafim hiikama isaa qaba. Guyyaa sangoonni qalaman jilli ganamaan walitti qabamee sangootatti naannawee mirriga mirrigsam. Guyyaa sangoonni qalaman jilli ganamaan walitti qabamee sangootatti naannawee mirriga mirriisam. Erga itti mirriisam boodam gara siidaa dandeen kan naannoo odaa bultumitti argamutti hangafaa fi qotusuun tarree galaniif qajeelum. Deemsa gara siidaa dandee taasisan keessatti sangootas ta'e namni akka of duuba hin ilaalle kan dhoowwaman yoo ta'u siidaa dandee bira osoo hin gahin yeroo lama taa'anii haala galfatu. Bakki jalqabam baaduu jiddootim. Baaduun jiddoo bakka luboonni doorama barsiisan yookaan warra gadaa itti aanu fuudhuuf heera itti barsiisanidha. Bakki lammaffaan hafuura itti fudhatan ammoo agamsa baaduu yookaan maqoo agamsaa jala. Agamsi baaduu bakka heerri iccitiin itti haasawamudha. Yeroo heera iccitii kana haasawan nama sadii ofirraa baasanii haasa'u. Sadeen sunis gowwaa maraataa fi ijoolleedha yookaan ammoo ijoollee jechuudha. Yeroo gara dandeen jala gahan yeroo gaara dandee jala gahan odaa raagaa kan jedhamu jalatti abbootiin gadaa eebbisanii aanan biifu. Eebba isaanii keessatti siidaa dandee ta'in tokkos hin danda'in caffaa ta'in bonaa ganna margee tulluu ta'ee mul'adhu odaa ta'in aanan roobi jechuun wal eebbisu. Sirni eebbaa odaa raagaa jalatti erga adeemsifamee booda sangoonni gara odaa bultumitti deebifamu. Yeroo odaa bultum gahanitti mirrigaa fi ilillii dubartootaatiin yeroo sadii odaa bultumitti naanna'u. Naan kaleessaa isiinuu sagal addunyaan sagalii lamaanii fi torban aboomeen ilaallaa gaalaa fi horii kamtuu kamirra jira abooree fi hoolaa kamtuu kamirra jira aboo gaangee fi fardallee kamtuu kamirra jira aboo toltuu abaabuuti jala gahii dhaggeeffatu aboo gaalli karaa sadii elmama karaa sadii elmama labsuun isaa sagal. Sirni itti aanum sirna sangoota yookaan korommii qalootim. Korommii kan qaluun gosa Oromoo ituu keessaa isa hangafa ta'edha. Foon qalame kana keessaa dursee kan nyaataaf dhiyaatu tiruu fi dirraam. Foon korommii hundaatum walitti makama. Yeroo wal keessa makan Oromoo tiruu dirra takkaam kan wal maxxanfatu Rabbi nu haa godhu jechaan wal keessa makum. Hanga foon bilchaatutti abbootiin gadaa heera lallabuum. Oromoon ammaan booda horma fiddee ni hormoomtin jaa heeraa murii. Aboo biyya ofirratti ni baroodin jaa heeraa murii. Aboo ijoolleen teenya ta biyya teenya irraa bakka osoo ta'in ta biyya teenya irratti akka hormatti baroodin jaa heeraa murii. Mannaan Oromoo deebiteen jaa heeraa murii. Murtiin Oromoo baateen jaa heeraa murii. Aboo bakkachi Oromoo baheen jaa heeraa murii. Biyya ofirratti nama lammaffaa ta'uun hafeen jaa heeraa murii. Aboo abbaan biyyaa Oromooman jaa heeraa murii. Lallaba heeraa kana boodam mirrigni itti fufam. Erga foon bilchaatee boodam namoota odaa jalatti walgan hundaaf foonni hiramam. Ergam sirni korommii qaluun bifa kanaan raawwatee boodam sirna halangee walharkaa fuudhutu geggeeffamam. Abbaan gadaa sirna halangee kanas raawwatu abbootii gadaa gosa Oromoo ituutim. Sirni halangee walharkaa fuudhuun eebba qaalluutiin eegalamam. Qaalluun yeroo eebbisum damma addaan tuqeem warra halangee fudhatu muudam. Abbaan gadaa kan halangee dabarsuuf deemus hojii eegalee osoo hin fixin gadaan isaa dhumatte abbaan gadaa haaraan halangee fudhatu akka xumuru waadaa seensisam. Abbaan gadaa yeroo halangaa dabarsum eebbiftu barsiisim abaartu balleessi jechuun halangee eebbisee kennaafim. Abbaan gadaa haaraan gadaa fudhates erga eebbisee boodam caasaa bulchiinsaa kaayyoof karoora fuulduraa ittiin taaliguuf jiranis
hawaasaaf ibsam sirni baalli wal harkaa fuudhinsam gadaa ituu haala kanaan guyyoota 12 keessatti raawwatama. Gadaan bu'uura dimokiraasii ammayyaa ta'een dagaageen akka kaleessaatti akka deebi'uun Oromoon jiruuf jireenya isaa sirna gadaa kana jalatti caasessuu qaban dhaamsa bal'oo tibbanaati. Qophii keenyaarraa goolamnee jirra. Ansiraa isa baa ture gama gummaa piroodaakshiniitiin kan nu faana ture Abdii Jamaaliin torban